Muhammad Deksoo dabalatee namoonni isa wajjin hidhamuun himanni kun irratti baname dargaggoo guyyaa eebbaa waltajjii san irratti sirbaa turee fi barsiisaa yuunivarsiitii Jimmaa kan ta'an namni biroo kan Dr. Wandimuu Laggasaa jedhaman sadeen isaanii irratti himanni haaraan kun kan baname jedhameetis jira. Himanni bifa haaraan namoota kanneen irratti baname ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa booda godina Jimmaatti qaamota bombii dhoosuun miidhaa namarraan gahan wajjin hidhata qabdu kan jedhudha. Guyyaa har'aa manni murtii godina Jimmaa aanaa lammaffaa yookaan Alaazaar jedhamu ragaa dhageeffachuuf beellamaan jara kan dhiyeessus sababa abbaan alangaa ragaa guutuu dhiyeeffachuu dhabuun ammas beellama guyyoota 15 biroo waan gaafateef jecha ammas manni murtii beellama birootiif guyyaa 5 boodatti beellamee jira jechuun maatiin Muhammad Deksoo Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniitii jiru. Himanni duraan Muhammad irratti dhiyaate kufaa tahee akka gadi dhiifamu mana murtiitiin ajajamee akka turee fi didanii gara waajjira poolisii aanaa lammaffaatti dabarsanii yakka irratti tolchanii akka rakkisaa jiran gabaasuun keenya ni yaadatama. Qeellam Wallaggaatti ajjechaa suukaneessa maqaa shanee jedhuun waraana faashistii biyya bulchaa jiru namoota nagaa irratti fudhatamaa jiru akkuma itti fufetti jiraachuu jiraattonni dubbatan. Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti halkan dheengaddaa obbo Ayyalee Dhibbeessaa nama jedhamu osoo inni mana hojii dhuunfaa hojjetu irraa bahee galaa jiru mana isaa fuulduratti waraana Abiyyi Ahmad Bobbaaseen kan ajjeefame ta'uu namoota yeroo san taateen sun raawwatamu ijaan argaa turan keessaa jiraattu magaalaa Dambidolloo takka bilbilaan Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himteetii jirti. Akkasumas dargaggoo Quteessoo Yimarraa nama jedhamu mucaa ganna 20 kan ta'e ati abaa'oo shaneeti jechuun waraanni raayyaa ittisa biyya mootummaa Itoophiyaa waldaa Beetal jedhamutti erga ajjeesanii booda reeffa isaas namoota biroo dabalate maatii fi firoottan isaa akka fuudhanii hin awwaalle ittisa akka turanis maddi teennatuun itti dabaltuun Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himteetii jirti. Magaalaa Shaashamanneetti guyyaa har'aa barattoonni kutaa 12ffaa qormaata seensa yuunivarsiitii fudhatanii erga xumuraniin booda hiriira bahuudhaan sirna bilisiginnaa irratti mormii dhageessaa akka turan barataan hiriira kana irratti hirmaate tokko bilbilaan Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himeetii jira. Akka barataan odeessa kana nuuf laate kun jedhutti barattoonni manneen barnootaa magaalattiitti argaman hedduu keessaa walitti dhufuudhaan xumura qorumsaa kana irratti mormii geggeessaa turre jedheetii jira. Barattoonni kunneen hiriira kana irratti dhaadannoolee Firii Jawaar Mohaammed, Firii Baqqalaa Garbaan, Firii Hamzaa Booranaa, haqni Itoophiyaa keessa hin jiru akkasumas hidhamtoonni siyaasaa hundi isaanii hiikamuu qabu kanneen jedhanii fi kanneen biroo dhageessaa turaniitii jiru. Humni waraana sirnichaa konkolaataa hedduun dhufuun barattoota kanneen irratti reebicha hamaa raawwachuun hiriiricha akka addaan bittinneessanis maddi keenya kun itti dabaluun Oromiyaa miidiyaa neetworkiif himeetii jira. Ummata Oromoo kan sirna ittiin bulmaata aadaa jireenya hawaasummaa seerotaa fi qajeeltowwan bulchiinsa sirna demokraasii naamusaa fi kabaja namoomaa qabu cabsanii eenyummaa fi maalummaa isaa dhabamsiisuuf sirni bilisiginnaa sirna kamuu caalaa hojjetaa jira jedhaa jiraataan bahaa Oromiyaa irraa yaada Oromiyaa miidiyaa neetworkiif laate. Sirni bilisiginnaa sirna kamuu caalaa Oromoo fi Oromummaa cabsee dhabamsiisuuf hayyotaa fi beektota eenyummaa fi walqixxummaaf qabsaa'an du'aa fi hidhaan dhabamsiisee filannoo fedhii fi dantaa ummata Oromoo lagate adeemsisuun kaayyoo isaa galmaan ga'uuf gulufaa jira jedha jiraataan yaada isaanuuf kenne kuni. Filmaanni bakka geggeessitoonni uummata Oromoo miseensonnii fi deeggartoonni jajjaboon hawaasa Oromoo bakka bu'anii filannoo kana irratti hirmaachuu danda'an mana hidhaa jiranii fi iddoo adda bilisummaa Oromoo fi koongireensii federaalistii Oromoo dhiibamanii filannoo keessaa baafamanitti filmaata adeemsuun uummata Oromoo tuffachuu qofa osoo hin taane Oromoo fi Oromiyaa awwaaluudhas jedhan. Ijoo biraatiin imbaasii Itoophiyaa biyya Ameerikaatti argamu keessatti itti aanaa hooggansa dippiloomatii Ameerikaa ta'uun tajaajilaa kan turan obbo Birhaanee Kidaana Maariyaam mootummaa Itoophiyaa uummata Tigraay irratti duguggaa sanyii utuu raawwatu waliin hojjechuu hin danda'u jechuun aangoo gadi lakkisuu isaanii beeksise. Baasiin Itoophiyaa Ameerikaa jiru keessatti itti aanaa hoogganaa dippiloomatii Ameerikaa ta'uun tajaajila waggaa baay'ee kan kennan obbo Birhaanee Kidaana Maariyaam duguggaan sanyummaa lola mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti banee raawwatamaa jira kan jedhan yoo ta'u waraanni mootummaa Itoophiyaan durfamu Tigraay bakkeewwan garaagaraa keessatti darraa fi duguggaa hamaa geggeessaa jira jechuun
gochaa duguuggaa sanyii kana balaaleffachuudhaan hojii idilee isaanii fedhii ofiitiin gadi lakkisuu beeksisaniiti jiru. Firoomsaa yookaan dippiloomaatii ta'ee biyya kiyya tajaajilaa turuu kootti nan boona, garuu hojii koo kana osoo uummanni koo miidhamaa jiru gonkumaa itti fufee hojjechuuf hamilee hin qabu kan jedhu ibsi dippiloomaatii kana ministeerri muummee Abiyyi Ahmad waldhabdeewwan jiran karaa mariin hiikuurra garaagarummaa ilaalcha siyaasaa biyyattii keessa jiru karaa haqaa dhoksuun akkasumas waraana fayyadamuun mormituu sirnichaa bulchiinsa ofii jalatti ukkaamsuuf yaalaa jira jechuun komii qaban ibsataniiti jiru. Dippiloomaatiin Itoophiyaa Ameerikaatti tajaajilu obbo Birahaanee Kidaana Maariyaam ibsa hojii gadi lakkisuu isaanii kanaaf mata duree Statement on the Current Situation in Ethiopia yookaan haala yeroo ammaa Itoophiyaan keessa jirtu irratti ibsa ba'ee jedhu kennaniiti jiru. Addi bilisummaa Oromoo balbalti siyaasaa fi filannoo mootummaa sirna bulchiinsaa irra jiruun itti cufattee dirqamaan filannoo keessaa ba'ee jedhan dura taa'an adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa turtii Oromiyaa miidiyaa neetworkii wajjin taasisaniin deemsii mootummaan filmaataaf taasisaa jiru sirrii miti kan jedhan hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo kun rakkooleen dirree siyaasaa dhiphisan hunda furmaata akka argatuuf boordii filannoo gaafataa turus deebii argachuu dhabuun akka filannoo keessaa baanuuf nu dirqisiisee jira jechuun dirqamanii filannoo keessaa akka bahan dubbatu. Mootummaan Itoophiyaa filmaata geggeessuu hin danda'u. Filmaanni kun uummata Oromoo fi Itoophiyaatiif osoo hin taane jireenya garee aangoo harkaa qabu qofaaf ta'a. Kun ammoo kanneen haqaan filannoo kana irraa qooda fudhachuu barbaadan kumaatamaan hidhanii hooggantootaa fi miseensota dhaabbilee morkattootaa ugguranii biyya nagaa hin qabne keessatti filannoo geggeessuun fudhatama kan hin qabnedhas jedhan. Mootummaan Itoophiyaa paartiilee Oromoo jajjaboo adda bilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaalistii Oromoo shira ofii xaxeen filannoon ala erga taasiseen booda paartileen kunneen akka isaan ofii filannoo irratti hirmaachuu hin barbaanne fakkeessee karaa miidiyaa isaatiin ololee dharaa hafarsaa jiru gonkumaa fudhatama kan hin qabnedha jedhan qeerroon magaalaa Adaamaa irraa Oromiyaa miidiyaa neetwork balbalaan dubbise. Mootummaan kun mataa isaa qofaan gadi dhaabbatee biyya tana dhuunfachuu barbaada kan jedhan qeerroowwan kunneen paartileen Oromoo jajjaba kanneen sirna federaalizimii isa dhugaatti amanan keessaa miseensota isaa jajjaboo qabee hidhuun gadiis maqaa shororkeessummaatiin sababii himachaa tureef uummata Oromoo hooggansa malee hambisuun waan karoorfateefi jedhan. Kana uummanni Oromoo dursee sababii itti dammaqeef qeerroowwan jajjaboonis hayyoota Oromoo hordofuun kanneen humnoota tikaan butamanii hidhaman kumaatamaan kan lakkaa'amanidha jechuun ibsu. Oduu ijooteenya biraatiin afyaa'iin mana maree federeeshinii duraanii aadde Keeriyaat Ibraahim mirga wabiitiin mana hidhaa irraa akka gadi lakkifaman gabaafame. Akkasumas dhimmi isaanii mana murtiitiin ilaalamaa kan ture pirezidaantii mana murtii waliigalaa naannoo Tigraay aadde Hariyyitii Mihirataab gorsaa mootummaa naannoo Tigraay kan ture obbo Waldaa Goorgis Dastaa dabalateen kan galmee obbo Abbaay Walduu jalatti himatame ture Amda Maariyaam Tafarraa wabii birrii 30,000tiin akka hiikaman manni murtii federaalaa Daddachee Araadaa ajaja dabarsuu isaa gabaafameeti jira. Ijooteenya xumuraatiin Ameerikaan duguggaa sanyii fi sarbamiinsa mirga namoomaa Tigraay keessatti raawwatamaa jiru akka dhaabbatuuf qaamoleen nageenyaa mirga dhala namaaf wabii dhaabbatan Tigraay seenuu qabu jechuun gaafatte. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken sarbamiinsi mirga namoomaa keessumattuu naannoo Tigraay fi Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru yaaddessaadha jedhan. Ministeer Antoonii Bilinken keessumattuu jechuun Tigraay maqaa dhahanii haa ibsan malee akkuma biyyatti rakkoon Itoophiyaa yaaddessaa ta'uu biyyi isaanii akka hubannoo qabdu hawaasa isaanii irraa ni calanqisa jedhan. Yeroo waldhabdeen biyya takka keessatti uumamu Ameerikaan gidduu seenuun hanga humna nageenyaa eegsisuu ramaduutti kan beekamtu haala Itoophiyaa keessa jiru wal qabatee maal yaaddi gaafii jedhuuf deebii yoo kennan Antoonii Bilinken ammatti humnoota nageenyaa erguuf dursa humnoonni Eertiraa fi Amaaraa naannicha keessaa bahuun kanneen mirga namoomaa hin sarbine naannicha seenuu qabu jechuun deebisaniiti jiru. Akka CNN gabaasetti Ameerikaan rakkoo siyaasaa Itoophiyaatiif furmaata kan jettu marii araaraa qaamolee siyaasaa hunda hirmaachisa yoo jettu haala kanaan biyyattiin ce'umsa siyaasaa dansatti seenuu dandeessii ejjennoo jedhu qabdi. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya oduun ijoo ammaaf qabanne kana fakkaata. Oduulee biroo fi bal'inni isaa oduu keenya idilee keessatti argattu waan kan isin faana ture Siraay sabaaf gama ogummaa suursagaatiin abdii jamaaltuun afaana ture. Yoo ta'u waraanni mootummaa Itoophiyaan durfamu Tigraay bakkeewwan garaagaraa keessatti
darraa fi duguuggaa hamaa geggeessaa jira jechuun gocha duguuggaa sanyii kana balaaleffachuudhaan hojii idilee isaanii fedhii ofiitiin gadi lakkisuu beeksaniiti jiru. Firoomsaa yookaan dippiloomaatii ta'ee biyya kiyya tajaajilaa turuu kootti nan boonam garuu hojii koo kana osoo uummanni koo miidhamaa jiru gonkumaa itti fufee hojjechuuf hamilee hin qabu kan jedhu ibsi dippiloomaatii kana ministeerri muummee Abiy Ahmad waldhabdeewwan jiran karaa mariin hiikuurraa garaagarummaa ilaalcha siyaasaa biyyattii keessa jiru karaa haqaa dhoksuun akkasumas waraana fayyadamuun mormituu sirnichaa bulchiinsa ofii jalatti hokkaamsuuf yaalaa jira jechuun komii qaban ibsataniiti jiru. Dippiloomaatiin Itoophiyaa Ameerikaatti tajaajilu obbo Birhaanee Kidaana Maariyaam ibsa hojii gadi lakkisuu isaanii kanaaf mata duree Statement on the Current Situation in Ethiopia yookaan haala yeroo ammaa Itoophiyaan keessa jirtu irratti ibsa ba'ee jedhu kennaniiti jiru. Addi bilisummaa Oromoo balbalti siyaasaa fi filannoo mootummaa sirna bulchiinsaa irra jiruun itti cufattee dirqamaan filannoo keessaa ba'ee jedhan dura taa'an adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa turtii Oromiyaa miidiyaa neetworkii wajjin taasisaniin deemsii mootummaan filmaataaf taasisaa jiru sirrii miti kan jedhan hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo kun rakkooleen dirree siyaasaa dhiphisan hunda furmaata akka argatuuf boordii filannoo gaafataa turus deebii argachuu dhabuun akka filannoo keessaa baanuuf nu dirqisiisee jira jechuun dirqamanii filannoo keessaa akka bahan dubbatu. Mootummaan Itoophiyaa filmaata geggeessuu hin danda'u. Filmaanni kun uummata Oromoo fi Itoophiyaatiif osoo hin taane jireenya garee aangoo harkaa qabu qofaaf ta'am. Kun ammoo kanneen haqaan filannoo kana irraa qooda fudhachuu barbaadan kumaatamaan hidhanii hooggantootaa fi miseensota dhaabbilee morkattootaa ugguranii biyya nagaa hin qabne keessatti filannoo geggeessuun fudhatama kan hin qabnedhas jedhan. Mootummaan Itoophiyaa paartiilee Oromoo jajjaboo adda bilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaalistii Oromoo shira ofii xaxeen filannoon ala erga taasiseen booda paartiileen kunneen akka isaan ofii filannoo irratti hirmaachuu hin barbaanne fakkeessee karaa miidiyaa isaatiin ololee dharaa hafarsaa jiru gonkumaa fudhatama kan hin qabnedha jedhan qeerroon magaalaa Adaamaa irraa Oromiyaa miidiyaa neetwork balbalaan dubbise. Mootummaan kun mataa isaa qofaan gadi dhaabbatee biyya tana dhuunfachuu barbaada kan jedhan qeerroowwan kunneen paartiileen Oromoo jajjabaa kanneen sirna federaalizimii isa dhugaatti amanan keessaa miseensota isaa jajjaboo qabee hidhuun gadis maqaa shororkeessummaatiin sababii himachaa tureef uummata Oromoo hooggansa malee hambisuun waan karoorfateef jedhan. Kana uummanni Oromoo dursee sababii itti dammaqeef qeerroowwan jajjaboonis hayyoota Oromoo hordofuun kanneen humnoota tikaan butamanii hidhaman kumaatamaan kan lakkaa'amanidha jechuun ibsu. Oduu ijoo teenya biraatiin afyaa'iin mana maree federeeshinii duraanii aadde Keeriyaat Ibraahim mirga wabiitiin mana hidhaa irraa akka gadi lakkifaman gabaafame. Akkasumas dhimmi isaanii mana murtiitiin ilaalamaa kan ture pirezidaantii mana murtii waliigalaa naannoo Tigraay aadde Hariyyitii Mihirataab gorsaa mootummaa naannoo Tigraay kan ture obbo Waldaa Goorgis Dastaa dabalatee kan galmee obbo Abbaay Walduu jalatti himatame ture. Amda Maariyaam Tafarraa wabii birrii 30,000tiin akka hiikaman manni murtii federaalaa dhaddachi araadaa ajaja dabarsuu isaa gabaafameeti jira. Ijooteenya xumuraatiin Ameerikaan duguggaa sanyii fi sarbabiinsa mirga namoomaa Tigraay keessatti raawwatamaa jiru akka dhaabbatuuf qaamoleen nageenyaa mirga dhala namaaf wabii dhaabbatan Tigraay seenuu qabu jechuun gaafatte. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken sarbabiinsi mirga namoomaa keessumattuu naannoo Tigraay fi Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru yaaddessaadha jedhan. Ministeer Antoonii Bilinken keessumattuu jechuun Tigraay maqaa dhahanii haa ibsan malee akkuma biyyattii rakkoon Itoophiyaa yaaddessaa ta'uu biyyi isaanii akka hubannoo qabdu hawaasa isaanii irraa ni calanqisa jedhan. Yeroo waldhabdeen biyya takka keessatti uumamu Ameerikaan gidduu seenuun hanga humna nageenyaa eegsisuu ramaduutti kan beekamtu haala Itoophiyaa keessa jiru wal qabatee maal yaaddi gaafii jedhuuf deebii yoo kennan Antoonii Bilinken ammatti humnoota nageenyaa erguuf dursa humnoonni Eertiraa fi Amaaraa naannicha keessaa bahuun kanneen mirga namoomaa hin sarbine naannicha seenuu qabu jechuun deebisaniiti jiru. Akkasii inni gabaasetti Ameerikaan rakkoo siyaasaa Itoophiyaatiif furmaata kan jettu marii araaraa qaamolee siyaasaa hunda hirmaachisa yoo jettu haala kanaan biyyattiin ce'umsa siyaasaa dansatti seenuu